Situ sifuudha siin jedhani akkas jechuun maal jechuudha? Boru wal fuuna jechuudha እና ታዲያ መጀመሪያ ጸባይሽን ታስተካክያለሽ። አንድ ሁለተኛ ብዙ ነገር የምታስተካክዪው አለ። ከኔ ጋር መጋባት ከፈለግሽ ሲጀመር ሙስሊም መሆን አለብሽ። ጸባይሽ መስተካከል አለበት። በደንብ ላቅሽ እገባለሁ። ሲርቲ ሲቤኩን ቀባ ስሬ ሲሮፍቴቲኒን መሌ ጨልሴቲኒ አኒ መራታዳ ነመዲበሜ አኒ ሰሙ ነመን ቀብኔ ከጨልሴቲኒ ሲወሊኒ ገሌ መነታ ጉበዱፊ ዝምብራ ከመሬት ተነስታ ሚዜ ኮተት ብፌ ምናምን ትያለሽ እንዴ? እኔ ጋር አልተማከርንም እያልኩሽ ነው። የኔ እናት አነ ወሊን መርያም። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሆርዶፍቶታ ከበጀምቶታ አከም ጅርቱ በገጅራተኒ ሀአሞ ኦሮሚ ፋን ሲኒ ዱፌ ላይክ ጎቹ እንደገቲና ሰብስክራይብ ጎዳ ወላጀ ጀቢሲኑ እና አዩን ቴሳ ሀቆሌ ኦኔን ሲጨቤራ እና ሙደምኒ ሲስላችን ሲቁ አህሙን ከሌሱማ ሲፉዳ አመለኬዮ ስሬስቴ እስላሙማ ዮ ቀበቴ አና ፌቴ ወሶንታኔ አመንቲ እስላማ ጃለቴ ሁበቴ ዋቲ ፉደቴ ፊ አመለኬቲ ፊ ፋል አፈና ኬዮ ስሬስቴ sifuudha jaartii tiyya ta'uu dandeetta yookaan garuu an keessa hin jiru jedheen jechuudha. Innaa uffata bitee fi abaayaa bitee fi waan uffata sirreesseefit quraana kitaaballee si fidaa ka islaamummaa si barsiisu jedheen. Isiin osoo kitaabumaa harkaan hin gaatiin maal isinii gooti? Warra veelloo gurguruu dawwaltee warra veelloo kireessu jechuudha. Jara dawwalte veelloo qopheessitee milishaa jinnijaan kaawwanna takka osoo nambisin naawama guyyaa sargii kanaa isi lakku waan nama isitu fuudhuu edamoo isa fuudhuu edaan kanaa ajaa'ibu bar ishi qopheessite kana hunda qopheessite qabdillee kenne jettii barta waan saaltan qabdillee kenne waa mara fixe warri kantiibaan Adaamaa keessa jirullee akka nafne warri karaa gubballee jinni jaankaa maaliin akka nafne guyyaa sargii kiyya akka dhufan jette dhaabattee dhimma biratti dawwalte. Sila qoy ani osoo wanna takkana innuyyuu jedhe bar osoo ati amala keen sirreessine haala islaamummaa osoo hin baranne akkamitti ati oluma kaatee kana gochuuf deemta aayyuu. Dura muddama kanatu qileesii kaayeen talatana jechuudha. Muddama kanatu sa'iidiin osoo Yamanii Adaamaan ga'een qileesuma raanni kaafarraa buusisiistee achi taate. Inji sa'iidaanii wali dhugaa rabbi sa'iid jechuudha. Nikaarraa buusa jedhee nuyyaanne waan jaalatu natti fakkaata jechuudha. Innaa kuni marti immoo jarjara isiiti beetanii muddamti akka malee muddamti. Bakka yaani waan godhu hedduu sanuma sana soogotee isii dhagamachuudha. Kunoo ammallee ahamuu keessaan dhabde jechuudha muddamarra. Akkasanii hordoftoota keenya ahamuun ofirraa bakka hin barbaadu. Anaan yoo mari'atte ani ka jedheeni dura waan sirreessitu jira eega isa sirreessitee booda si fuudha malee an akkanatti si fuudhan jenne kanaan waliin galle jedheetiniin ofirraa dhogge jechuudha. Ayyuun teessan kun akkatti boottee onneen isii cabdee ammallee lammata gatteetti jechuudha. Kun wanni jarjaranii yeroo tokko jarjarri maalirraa jedhan sirri sheexaanarraa jedhan wanni jarjaran kun isii nama maal jettee isinii seentisiitan osoo takka dhuftee na jiraa fudhattee wanna uumamuun beekamu akkuma Sa'iid waggaa tokko taa'ee addaan bahee ahamullee osoo ani ittiin heerumin addaan bahuu danda'a. Akkam yaaddi jiran ahamoo osoo itti heerumte yoo muddamaan itti heerumte yoo rabbiin waliin hin jiraattanii addaan baatan jedhe addumaan baataati. Yaani muddamtee itti seentee booda isa dhaburra jettee dhabuun kee dhabu yoo ka dhabdu taate dhabuun kee oolama. Kanaafiyyuu garuu muddamni gaarii miti ayyuu teennaa tasgabbaayii waan jiru maraayyuu jechuudha. Rabbiin siif haa laaffisu. Ani immoo garaana nyaatti dhugaa በጣም ገራና nyaatti miskiina እና በቃ እንግዲህ
isiin amala isiin dhiiftu jarjaran isiin dhiiftu akkanatti akkamitti ta'ari jaran akkanatti akkamitti ta'a akkamitti akkatti heerumteetiin jaarsa argachuu dandeetta akkamitti akkatti ta'ari nama jaalatu argachuu hin dandeettu akkanatti jechuudha. እና አሁን ሞ ጫራ ባሬዳ ከነፍ እዩ ተረጫላ አመንቲ እስላማ yoo qabatte inni kaan immoo rakkoo qabu suutatti dhufti jechuudha. Akkana isiniin jedha hordoftoota keenya viidiyoo immoo laayikii gochuun dagatina እና ሰብስክራይብ illee godhana jajjabeessa viidiyoo haarawaatiin walitti dhufnu nagaan nu tura.